Abbootii gadaatii fi baanaariidhaaf dursa nuu kenna. Abbootii gadaatii fi baanaariidhaaf dursa nuu kenna. Tebbana mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota godina addaa naannoo Finfinnee walitti dabalee magaalaa Shaggar jechuun dambii hundeeffama magaalattii lakkoofsa 233 muraa 2015 qopheessuun hojiirra oolcheetii jira. Akka dambiin hundeeffama magaalaa Shaggar ibsutti magaalaa Shaggar jedhamuun bakka tokkotti kan gurmaa'an magaalota aanolee fi gandoota magaalaa Finfinneetti marsanii jiranidha. Isaanis magaalota Buraayyuu, Koloboo, Sulultaa, Laga Xaafoo, Laga Daadii, Galaanii fi Sabbataa yoo ta'an gandoota aanaalee Walmaraa, Sulultaa, Barraaq, Aqaaqii fi Sabbataa hawaasirraa magaalichatti makamanidha. Bal'inni magaalaa Shaggar hektaara 161,061tti akka dhiyaatuu fi akkaataa barbaachisummaa isaatti akka dabalu yookaan hir'atus dambii kana keessatti ibsameetii jira. Kaayyoon hundeeffama magaalaa Shaggar magaalattii ammayyeessuuf, misoomaaf hawwattuu taasisuuf akkasuma magaalaa giddugala diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa taate ijaaruu akka ta'e dambii hundeeffama magaalaa Shaggar irratti ibsamus mormiin jabaan qondaalota mootummaa fi uummataan mudateetii jira. Qondaalota mootummaa hundeeffama magaalaa Shaggar hadheeffatanii morman keessaa qondaalli olaanaan biltsiginnaa miseensi caffee Oromiyaa fi deetaan ministeera nagaam obbo Taayyee Danda'a isaan jalqabaati. Taayyee Danda'a magaalaan Shaggar osoo uummataa fi caffeen Oromiyaa mari'atanii hin murteessin fedhii qondaalota muraasaatiin hundeeffamte jedhu. Gama biraan ammoo uummanni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee muddee 28 bara 2022 roobii kaleessaa hundeeffamni magaalaa Shaggar miira uummatummaa kan hin qabnee fi faayidaa uummataa kan eegee miti jechuun akka dhaabbatuuf hiriira mormii magaalaa Sabbataatti adeemsisaniitii jiru. Hiriira kana irratti murteen miira uummatummaa hin qabne dirqamaan uummata irratti fe'amuu hin qabu jechuun kan gaafate hawaasni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee gaafiin Finfinnee irratti qabnu osoo deebii hin argatiin magaalaa biraan fedhii uummataa malee hundeessuuf fudhatama hin qabu jedhaniitii jiru. Magaalli Shaggar hundeeffame jedhamee asitti mormiin uummata iddoodhaa iddootti hammachaa dhufee jira. Namaa uummata tuulama kanarra jiru buqqisuudhaaf lafaa fi qabeenya saamuudhaaf waan itti yaadamee hojjetamaa jirudha. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaaleen godina kana keessa jiran hedduun isaanii haala hin barbaachifneen diigamanii kenni tajaajila uummanni kun mootummaan kun uummata kana fayyaduu qabu tajaajiluu qabu akka inni hin tajaajilleef danqaatti ta'ee jira jechuudha. Kana wal qabatu keessumaa godina addaa kun osooti Oromiyaan iddoo biraa gaaffii fayyadamummaa Finfinnee irra dantaa addaa jedhame sana otoo gaafataa jiru deemee godina kana diiguun haadha maleedha. Ammatti barbaachisaa miti. Hundeeffamni magaalaa Shaggar beekamtii caffee Oromiyaa fi mana maree aanaaleetiin alam ta'uu kan himu namni hiriira kana irratti qooda fudhatem kaayyoon hundeeffama magaalaa kanaa lafa qotee bulaa Oromoo saamuudha jedha. Itti dabaluun gandoonni baadiyyaa dur godina addaa naannoo Finfinnee irraa tajaajila argataa turan kan magaalaa Shaggar jalatti waan hin hammatamneef amma gara Walisoo yookaan Adaamaa yookaan Fiicheef deemanii tajaajila akka argatan godhamanii jiru jedha. Wanti godhame kun marii uummataan qabu qorannoon hin gaggeeffamne. Kana keessatti immoo wanti marii uummataa hin qabne kun immoo maaliif hojiirra oola kan jedhu irratti guyyaa kaleessaas magaala Sabbataa dabalatee iddoowwan garaa garaatti keessumaa naannoo magaala Sandaasaa, aanaa Walmaraa, aanaa Aqaaqii akkasumas immoo aanaa Sulultaa fi munoodhaan kan wal qabatu ammallee uummanni mirga isaa gaafachuu qabaadha jechuudha. Kana jechuun uummanni kun deemee kiiloomeetira 200 kiiloomeetira 100 keessumaa amma godinni aanaa Walmaraa godina Shawaa Lixaatti kan inni cite godina Shawaa Lixaatti cituun ammatti barbaachisaa miti. Inumaanuuf kan nuuf malu Finfinnee galuudha. Finfinnee qe'ee abbaa keenya irraa buqqaanee naannoo sanatti deemee tajaajilaa keenya rakkoodha. Magaalaan tafkii kiiloomeetira 5 irratti cittee osoo hundeeffama magaalaa Shaggar jala hin galeen hafteem hawaasni magaalattii fi naannoo ishee jiraatu tajaajila hawaasummaa argachuuf godina Shawaa Kibba Lixaatti akka imalan dirqisiisaa jira. Kanaaf hundeeffamni magaalattii fedhii uummataa kan giddu galeeffatee waan hin taaneef haa dhaabbatu jedhan namoonni hiriira kana irratti qooda fudhatan kan OMN dubbise. Magaalli Shaggar jedhamu kun marii uummataa hin qabu, miira uummattummaa hin qabu. Hundeeffama sarraa shakkii qabna. Dhuguma uummata kana waan fayyadu gaafa yoo ta'e godinni addaa kan jedhamu sun dura dhiibamaan kan godinni addaa uumame dhiibaaf cunqurfama godinni addaa kun uummata naannoo tuulamaa kanarra jiru sana hanga tokko dandamachuudhaaf kan inni hundeeffame beekamaadha jechuudha. Shaggar waan jedhamu kun nuuf hin barbaachisudha bakka ejjennoon uummata keenyaa inni Shaggar jedhu kun gaafii qaba. Dantaan keenya mirgi keenya keessatti kabajamaa hin jiru. Waa'ee Shaggarii caalaa nuti kan amma dubbachuu qabnu waa'ee nageenyaati. Hiriirtonni kumaatamaan lakkaaman hiriira mormii hundeeffama magaalaa Shaggar irratti kan hirmaatan yoo ta'an dhaadannoowwan garaagaraa baanaalee irratti barreeffama mul'ataniitii jiru.
Sagaleen uummataa murteessaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa murtii miira uummataa giddu galeeffate waan hin murteessiniif irra deebiin haa ilaalu jechuun gaafataniitii jiru. Heera mootummaa naannoo Oromiyaa keeyyanni 49 lakkoofsa 3 baajalatti caffeen Oromiyaa baay'ina uummatichaa bal'ina naannichaa fi sochii dinagdee hawaasummaa tilmaama keessa galchuun gulaantaalee bulchiinsaa dabalataa hundi hundeessaa jedha. Boora kanaan magaalaa Shaggar hundeessuuf aangoo heerummaa kan qabu caffee Oromiyaati. Caffeen Oromiyaa labsiin bahee uummata ni fayyadamoo hin fayyadu jechuun erga mari'atee murteessee booda qaamni hojii raawwachiiftuu dambii bahee uummata irratti mariisuun yoo uummanni itti amanee hundeeffama jechuun namoonni garaagaraa adeemsa heeraa eeruun yaada isaanii barreessuu irratti argamu. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kana jedhus qaamni hojii raawwachiisaa naannichaa caffee Oromiyaa fi uummatas osoo hin mari'achiisin hundeeffama magaalaa Shaggar labsuun akka uummanni ija shakkiiteen hundeeffama magaalattii ilaaluu taasiseetii jira. Uummanni waan nuuf hin taane hin fudhannu jechuun mormii isaa akka itti fufu ibseetii jira. Miseensonni paarlaamaa mana maree bakka bu'oota uummataa mootummaan akkuma lola Tigraay mariin goolabe kan Oromiyaa keessaas nagaan xumuruuf gara mariitti dhufuu qabaa jirani. Guyyaa kaleessa manni maree bakka bu'oota uummataa keessummeessitootaa fi qaamolee dhimmicha ilaallattuu sadarkaa naannoo fi federaalaa irraa afeeruun miseensota waliin marii gaggeessaa akka oolee miseensonni mana maree bakka bu'oota miidiyaaleetti himani. Rakkoon Oromiyaa keessatti qufteef furmaanni akkuma kan Tigraay sanatti qaama sadaffaa of gidduu seensisuun mari'achuudhaan malee tuffii gamaa fi gamanaatiin wanti furamu hin jiru jechuun miseensonni mana marichaa yaada kennu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffateeti jira. Bal'ina oduu kanaatiif ammaas Siraaj Sabaaf. Miseensi mana maree bakka bu'oota federaalaa obbo Tolaa Haayiluu miidiyaaleef yaada kennaniin Oromiyaan abbaa dhabdeertiin daangaan naannoo sarbamee hidhattoonni naannoo biraa seenanii badii dhaqqabsiisaa jiru. Lola mootummaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiruunis sochiin dinagdeef hawaasummaa boora'eera. Kanaaf filannoon nuti qabnu gaaddisa jalatti dhufuun mari'achuu qofa jechuun afyaa'ii mana marichaaf yaada keenya ibsine jedhu. Maricha irratti rakkoon nageenyaa Oromiyaa rakkoo biyyattii waan ta'eef rakkoo Oromiyaa keessa jiru waraanaan furuuf yaaluun dubbii maraatummaati jechuun marii sa'aatii dheeraa fudhatee adeemsifamuu miidiyaaleetti himan mari'attoonni. Hooggantoonni mana marii bakka bu'oota uummataa afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaa obbo Taaggaseen akkasumas itti aantuun Aadde Loomii fi bakka bu'aan mootummaa federaalaa paarlaamaatti Tasfaayee Beljigee nu mariisanii turanii dhimmi rakkoo nageenya Oromiyaa kan rakkoo Oromiyaa qofa otoo hin taane rakkoo biyyaa ta'uusaa akkasitti qabatamee akka jiru nu ibsanii itti hojjetamaa akka jiru nu beeksisanii maaltu hojjetamee waan hojjetamaa jiruuf waan itti deemame nu beeksisaa kan jedhu waa bal'aa kaasnee fi amma akkuma kan naannoo Tigraay sana mareen hiikame akkuma kan hidhattoota Beenishaangul Gumuz mareedhaan hiikame rakkoon Oromiyaa keessa jiru kun maaliif karaa nagaa hin hiikamne kan jedhu waraanaan nageenya xumuraa bira ga'uun hin danda'amu. Aadaa keenyaan sirna gadaa keenyaan jaarsummaadhaan teenyee wal dhaggeeffannee yoo jenne gumaa baasuudhaan araaraan waa hunda xumuruun osoo danda'amu maaliif meeshaa kaasuu yeroo hundumaa barbaadama kan jedhu mari'anne. Yoota dura miseensonni mana marichaa dhimma Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee waltajjiin marii akka mijatuuf afyaa'ii mana maree uummataa obbo Taaggasaa Caafoo gaafatanis deebii quubsaa waan dhabaniif mallattoo miseensotaa walitti qabuun waltajjiin cufaa akka adeemsifamuuf dirqisiisuu isaanii odeeffannoon OMN dhaqqabeem gabaafamuun isaanii yaadatama. Waltajjii marii duraa irratti mootummaan rakkoo waraanaa Oromiyaa keessa jiru xiqqeessee ilaalee ukkaamsuuf yaaluun isaa sirrii miti jechuun miseensonni komii isaanii dhageessu hordofeem qondaalonni olaaloon dirqamaan akka gara mariitti dhufan taasisuun miseensonni mana maree miidiyaaleetti himaniitii turani. Dhimmicha beellamni qabamee turuu kan himan maddeen guyyaa kaleessaa manni maree bakka bu'oota uummataa keessummootaa fi qaamolee dhimmicha ilaallatu sadarkaa naannoo federaalaa affeeruun miseensota waliin marii geggeessee akka ooleen miseensonni BBC fi VOA'tti himaniitii jiru. Mootummaan federaalaas ta'ee mootummaan naannoo haldureewwan mariif barbaachisan guuttachuun qaama waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'atee rakkoo furuu osoo danda'uun dubbichatti dugda gatuu fi mariif of qopheessuu dhabuun isaa rakkinicha hammeessuu xiinxaltoonni siyaasaa irra deddeebiin himaa turaniitii jiru. Miseensi mana marichaa obbo Tolaa Haayiluu sababa lola xumura dhabe kanaatiin Oromiyaan hiyyummatti kufaa jirti jedhan. Akka fakkeenyaatti Oromiyaa lixaa keessatti hojiin qonnaa barnoonni daldaalliif kan kana fakkaatan waggoota 5 as dhaabbachuu fi hawaasni hiyyummaa waggoota 40 durallee isa mudatee hin beekneef saaxilamuu ibsaniitii jiru. Lixa Oromiyaa fudhattee yoo ilaalte waggoota 5 darban kana qonni qotamaan turre hiyyummaan amma hawaasni keenya keessa jiru kun waggoota 40-50 darbe argeen beeku. Hiyyummaa kanaaf sababa kan ta'e rakkoo nageenyaa kana gatii ta'eef mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannaa laatee hojii hojjechuu akka qabu.
Muuxannoon waraana dhaabanii gara lolaatti dhufuu lola Tigraay irraa argame kun Oromiyaa keessattis raawwatamuu akka qabu kan gaafatan obbo Tolaan Tigraay waraana nu booda eegalanii nu dura karaa nagaatti deebi'an jedhu. Kun Oromiyaa keessattis milkaa'uu kan danda'u fedhii hidhattootaa qofaan osoo hin taane mootummaanis mariitti yoo amane fiixaan ba'umsa argata jedha miseensi mana maree kun. Kanaafis mootummaan gaafii marii waraana bilisummaa Oromoo irraa dhiyaachaa ture kan qaamni sadaffaan mariisisu jedhu sanam fudhachuun bakka marii fi haala marii irratti koree haala mijeessan waliif galanii adeemsa marii eegalutu irra jira jedhaniiti jiru. Waltajjicha irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa qaamolee nageenyaa kan naannoo fi federaalaa argamuu kan ibsame yoo ta'u haaldureewwan waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeesse qaamni sadaffaan mijeeffame mariin nagaa buusuu eegalamuu qaba jechuun yaada mana keessaa ka'e irratti mari'atamutu himame. Miseensonni mana marii bakka bu'oota ummataa waliigaltee waltajjiin marii kun ittiin xumurame ilaalchise waan addatti ibsan qabaachuu baatanis mootummaan gara mariitti akka dhufuuf jabeessanii gaafachaa jiraachuu fi ajandaan guddoo ammatti harkaa qaban yaaddoo nageenya Oromiyaa ta'uu himaniiti jiru. Mootummaan federaalaa akkuma naannolee waraanaan miidhaman deebisee ijaaruuf baajata ramadee hojjechaa jirutti godinaalee Oromiyaa Wallaggaa, Gujii, Shawaa fi aanota Iluu Abbaa Booraa muraasattis hojii deebisanii misoomsuu akka hojjetuuf gaafachuun obbo Tolaa Haayiluu VOA'tti himaniiti jiru.